nagayni irreen biran jiraanne nagayen taatu beekaa quba qabaadha. Osoo waraanan qabaatiin, osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata? Odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyne achi jiru. Odoo alamuu simeedha. Haraama alayka wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi wa rabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsin alamu. Tokkummaa Itoophiyaa nutti hin faarsin, Itoophiyaa nutti hin faarsin jettaniifi. nagayni irreen biran jiraanne nagayen taatu beekaa quba qabaadha. Tole galatooma gaaffii ani gaafadhu gaaffii dhuunfaa koo otoo hin taane gaaffii namoonni kallattii miidiyaadhaan gaafatan gaafadha. Itichaa guddataati Oromoo Diyaaspooraa miidiyaarraa. Jawaar gaaffiin si gaafadhu dhuunfaatti jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Jalqaba sochiin atitti baay'ee beekamtee Oromoo baay'een si leellise keessaa Oromoo First kan jedhudha. Isa kanaan immoo OMN hundaa'ee milkoominni guddaan itti dhufeera. Amma yaada Oromoo First jedhu gara Itoophiyaa Firstitti waan jijjiirte fakkaata jedhamta. Isa kana irratti deebiin kee maali? Inni kan biroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaatiin, osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata? Isa kana akkamitti ilaaltu waddi kafaa'u? Inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatan baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira. Dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha. Dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama? Isa kana akkamitti wabii godhattani? Inni dhumaa wanno jechaa jirtu mootummaa wanna kana negosheet goonaadha. Akkamitti negosheet gochuu dandeessu? Aangoo maalii qabdu? Isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroon qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu. Haala kamiin immoo dhimma kana negosheet gootanii haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummaa isaatti fudhachuu dandeenya? Fakkeenyaaf taatee eengadda Gambeellatti mudate kaleessa immoo kan Walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama? Galatooma. Hangaafuma kiyyattan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefun tana sautii isinittan ol fuudhe dhiifama. Gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyne achi jiru. Odoo alamuu simeedha kagartee ituu fi karrayyuu waliin fixe kajoollee walloo fixe achi jiru. Odoo awwaluu abdii kadhuufun irraan citin baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta? Joohar Obboleessi keenya Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre. Waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata. Nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu. Nebe duunee awwaalamna malee ar'arraa qabnee Itoophiyaa dhagahuun feenu. Waan kana lamuu akka nutti hin deebine. Nuti cinaachi keenya gubatee jira. Nafni keenya cinaan muramee dhumee jira. Kalee malee guyyaa dhangaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan. Isin nagaa uumnattan. Nagaa uumna jedhee Joohar biyyatti gale. Nagaa dhabee mana hidhaa seene. Nasbee isaa Rabbi baase. Bagbi nagaa isa deebise. Yaa obboleeyyan tiyya waliin sobnu. Waliin sobnu. Bilis tokko mana eegal billa alayka. Gaafa biyyatti galan Baqqalaa Garbaa waliin Wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan. Waraanni sun summii nyaachisanii dhume. Namni waan jara sanii dubbate jira hin jiru. Arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru. Dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan? Haraama alayka wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi wa rabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsin alamu. Waan uummanni jedhu dhaga'uun hin feena nuti. Waan baay'ee amma qabsoo
yoo fudhannee fi nuti duraan dursa waan isin nu beekuu qabdan tokkotu jira. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo jalqabumaa jalqabee gaafa ijaaramuuti jalqabee mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera. Dhiiroo kana nu dhagaa mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera. Kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beennu har'as hin jennu. Gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti. Nuti garuu kan keenya isa kanaa jennee lafa kaa'anneerra. Waan haaraa amma uumnes miti kun. Armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra, waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreerra. Nuti mootummaa jala qeequu, mootummaa irratti uummata kakaasuu, osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna. Kana har'a jalqabne miti yoo dhugaa dubbanneef jechuudha. Kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha. Garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu. Nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf. Karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu. Isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti. Nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti. Ka deggeruu barbaadan deggera. Maallaqaanis deggera, qaamaanis deggera, mooraaliinis deggera, dippiloomaasiidhaanis deggera, waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha. Yoo kan keenya hin deemsisaa haga tokko hin deemsisaa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne. Hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf. Nuti oopshiniidhuma isiniif dhiyeessaa jirra. Kanaaf uummata keenyaatii fi waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha. Ishee kana duwwaa akkasiin nuu beektan barbaanna. Waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu, kana hin barbaachisus hin jenne nuti. Isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru. Waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha. Waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee, poolisiitti makatee, waraana raayyaa ittisaatti makatee, inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee, inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'a akka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale. Utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa. Gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin. Waan uummanni jedhu dhageenye. Uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu osoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine. Gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhame abalu hin ta'u jedhame kufaa maal jecha eeruun kenname achi keessatti maqaan keenya eerame. Eega isaan walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu hundoofne achi keessatti hojjenne. Akka sanitti nama galuu barbaadu galchine, nama galuu hin barbaanne dhiifne. Akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofne maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana. Nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti. Silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture. Maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu. Lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti. Isaantu walii gale. Walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya namannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne. Oromoon maaliif wal ajjeesaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne. Akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedha. Baay'een keessan quba qabdu. Waltajjii akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra.
dhannee ilaaluufis yaalleerra biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra miidiyaattis beeksifneerra uummatattis beeksifneerra mootummaan nu ganeera waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru kan rakkoon adda addaarra ga'ellee hedduutu jira kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti nagaa buusa jenneerra maaliif kan walajjeesaa jiru Oromoodhuma ture kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra haala kanaatiin ture gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi no gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse kanaatiif waan kun hin hiika ka jedhu abdii ture gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti innaa laaltaniif gaafa sanarra har'arra taa'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goone dogoggora hojjettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan utuu ta'u waamamtanii Oromoo lamatu warra rukutaa jira Itaabaajoor Shumiin gaafa sana tures har'a jirus Oromoodha Muummeen ministeeraa Oromoodha inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjiniin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra and for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafan dhaga'ee mimmaan buusee boo'eera gammachuudhaaf jechuudha qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirraa waliigalaa jirraa afaan tokko haasawaa jirraa yaa rabbi si haa galatu hin jedhan kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaadeen gaafa sana kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadhaa yookaan hin fudhannan iyyuu garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunuma ilaalla turre jechuudha kanaaf kan isinuma fanniisaan gaafi sana akkaataan nuti waan kanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taane muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seenne eega sana boodadha eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu osoo nu ari'u osoo nu hidhu osoo hojiidhaan nu baasu waajjira keenya osoo cufu waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra hidhaas fudhachaa jirra rakkoo jirus fudhachaa jirra maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin waan rakkoo waan maallaqaa waan maal isin gaafachuudhaaf miti psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru trauma isaan keessa darban beektu hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaa baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafa mana hidhaa dhaquu gaafa jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6 umrii isa gaafa tilmaamu umrii waggaa 6 yookaan 7 gaafa hidhamuu gaafa jalqabu jechuudha eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra
hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra. Habaasuu haa dhiisuu hin beeknu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha. Gaafa sanas qulqullummaadhaan goone. Yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu. Nu komachuu dandeessu. Gadi baaftanii gaattiratti nu fannisuu dandeessu barbaadan. Ani garuu kanuma jechuu barbaada. Akka kaafaa olti dhaadannoo dhaqabu. Roorroo dhiittaa acuuncaa jalaa hin baqannu sodaannee dhugaa uummata keenya irraan deemnu. Tokko immoo bitafnee dhidhiibamnee immoo baqannu. Hin baqannu kan biraa bannu dhuma. Waa takka yoo asii cuban kana bannu. Yoo waa jiru yoo cuban muka jalan nama keenya walitti qabnee dubbifna malee. Yeroo amma duula deemaa ture yoo agartan galma waggaa isaan isteediyoomii nu dhorkan. Handaara irratti dubbisaa ture. Fuudhaniiti ashawaa fa'aa itti naqan isteediyoomii. Nuti qabsoo jenne waan fudhannuuf dhiibbaa nurra kaayamu hundumaa'u tooftaadhaan irra dafuudhaaf hojjetaa deeggarraa hojjennees itti jabaannaa jechuudha. Ka hayyoonni wal arrabsuu hogganoonni wal arrabsuu jettaniif nuti akka paartiitti code of conduct qabna. Naamusa. Hayyuu tokkos hoggana tokkos dhaaba tokkos hin arrabsinus qeeqasee barbaachise keessaan deebisina. Yoo nu arrabsan immoo irraan kaayannu. Qaamni keenya gogaan keenya gogaan achaati. Ni beektanii akka hamaatti fidlaannu ittilleen aarru har'a walii galuu baannaan boru walii gala mara qoonni jiru. Amna qabsooti. Nuti garuu nuti iyyan nuti wacan nuti duulan jennee hojii keenya irraa sakandii takka duuba dhaabannu itti fufnaa jechuu kana beekamuudha. Isin garuu osoo akka keenya taataniif jaalanna. Osoo wal arrabsuu baattani. Osoo wal xiqqeessuu baattani. Falmii qabdan naamusaan osoo walii dhiyeessitanii gaariidha. Nu garuu akka beetanii dhukkee nurraa kaasaa kan hayyama qabdan homaa yaadina. Akkamiin warra mootummaa kana amantanii osoo amannee hidhamna. Nu rabbii uummata malee waa biraan amanna. Uummanni keenya bakkaan socho'u rabbi bakkaan socho'u. Garuu aangoo qabanii humnaan aangoo irra jiranii tooftaa qabnuun hara hundaan akkuma baqqalaan jetti dhiibbaa irratti goona mariidhaan furamuu qaba jenna. Mariidhaan dhufnaan wajjin taa'ee mari'achuudhaaf qophiidha. Maaliifi gadoo kaleessaa laallee rakkoo kaleessaa laallee biraan deeshin barru dachii irratti waliin lolle ooyiruu daangaa walitti dabarre. Akka ajaa'ibti wal jalaan fudhanne hin qabnu waan dhuunfaan qabnu wanni irra wal lola siyaasa adeemsa irratti kaayyoo irratti kan hidhaniisis waan dhuunfaan ijaan irraa qabaniif miti. Gaafa nu gadhiisanii marii goona jaan mari'achuuf qophii yaada san irratti dhugaa keenya kaayyoo keenya akeeka keenya lafa qabannee dhiyaanna. Mootummaa bilisummaatiifi sheeyxana wajjinis teenyee dhimma Oromoo dhugaa Oromoo falmuudhaaf qophiidha nu yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha. Karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu baqqalaan jeen irratti ni deebi'a. Kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus erga itti makamne. Tarsiimoo baafate qaba, kaayyoo lafa kaayate qaba, karaa itti deemu qaba. Kanammoo irra deemnee madaallee jirra karaa gumii dhiyoo na godhanne deemnee mirkaneessinee jirra. Sirna federaalawaa kan manni Oromoof sabni biraa qe'ee isaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate. Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaruu tokko. Oromiyaanis Itoophiyaanis sirna dimokiraatawaa uummanni filateen tabultu lama. Kanammoo qabsoo nagayaatiin bakka hin geenye jennet amannee ittiin deemna. Isin hin kijibnu, hin fakkeessinu, itti amanna, qorannee lafaan geenyee jirra, hojjennee agarsiifnee jirra. Waggaa kudha wayii dura gaafa dardaraa sana waa'ee qabsoo nagayaa sidaa wajjin shaaru tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faa hiinee akkanatti wal gahiirra tokko dhiyeessinu namni koblaa ture. Hojjennee qabatamaan agarsiifne qabatamaan. Ammas tarsiimoo qabna, karoora qabna, takka takka manguddichi tuqee jira, kan tuyne qabna. Hojjennee isin agarsiifna. Practical hojjennee isin agarsiifna jechuudha.
ka tokkummaa Itoophiyaa nuti hin faarsin Itoophiyaa nuti hin faarsin jettaniifi anis gaafa waliin wanni amanu Oromoofis sabaaf sablammii saniifis kan ta'u sirna federaalawaa ka sabaaf sabloonni keessatti if bulchaniif waliin bulchan jaaruudha jenneet amanna. Mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa adda baasaa laala. Mootummaan jijjiiramuu qaba, kufuu qaba, mo'amuu qaba jennee amanna. Jijjiirreetis beeyna. Mootummaan kunis jijjiiramuu qaba. Uummata Oromootii fi Itoophiyaadhaan hin madaalu jenneet anuu kan hin paartii seene kanaaf mootummaa. Akka biyyaatti garuu biyyi the state jiguun hunda caala Oromoo miidha jennee amanna. State collapse Oromoodhaaf disaasterii guddaadha. The state of Ethiopia kufuun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha. Oromoo fi Oromiyaas fuudhee kufa. Disintegreeshinii hamaadha galchaa jennee amanna. Mootummaa miti. Mootummaan jijjiiramuu qaba. Bulchuu hin dandeenye biyya rakkoo guddaa keessa galchee jira. Biyyiti garuu the state of Ethiopia itti fufuu qabdi. Amala isii durii ni miti. Olaantummaa garee tokkooti ni miti. Sirna abbaa irree nam tokko paartii tokko ni miti. Sirna haaraa new social contract. Sabaaf sablammoonni biyya sanii waliin ta'anii akkaataa itti of bulchaniif waliin biyya bulchan irratti waliin mari'atanii negotiationiidhaan walii galtee haaraa heeroo mootummaa amma jiru kan bu'uura godhatanii waan fooyya'uu qabu fooyyeessanii kan dabalanii kan hir'atuu qabu hir'isanii jaaruu qaba jenneet amanna. Kunis immoo mucifachiifnaan dhiifama nu godhaa nuti garuu itti cichina. Garuu Itoophiyaadhaaf jecha Itoophiyaa tursiifna jennee lola saba tokko irratti illee hin bannu. Nuti Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi. Itoophiyaa haaraa hariiroo haaraa new social political and economic relation exploitative kan hin taane kan aadaan garee tokko irratti olaantummaa hin qabaanne kan namni tokko akka fedhetti irratti hin fincille sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa dhaabuutu Oromoodhaafis sabaaf sablammoota hundaafis isa ta'a jenneet amanna. Tan ammoo ni jenna waan itti amannuuf waan saba keenyaaf ta'uuf waan sabaaf sablammoota biraatiif ta'uuf jenneet amanna. Kana taakuu takka irraa duuba hin deebinu. Kanaaf Itoophiyaa haaraa ijaaruu irratti ni hojjanna. Itoophiyaa haqa Oromoo, haqa Somaalee, haqa Amaaraa, haqa Tigree, haqa Walaayitaa eeyyu. Ka Walaayitaa Sidaamni agawu naannoo isaati irratti ittiin of bulchu. Biyyatti immoo akka gumaatatti aangoo qabeenya qooddatee dirqama qooddatee hojjetu ni ijaarra jenneet amannaa jechuudha. Ka waboo hiikachiisuudhaan Baqqalaan sirriitti ibsee jira. Yeroo tokko tokko kijibni waggaa irra deddeebinu dhugaa fakkaata. Seenaa miti bara kaasa hojjetu. Waan dheengadda goone bara. Waan dho'isaan goone miti bara. Waan ifatti ta'e. Addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan Asmaraa irratti walii galanii addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa ta'ee itti fufuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo ka Gimboo Sabaatti ka ONLF akkaataa DDR sadarkaa jedhamuun disaan demobilize reintegrate jedhamuun kan barbaadu qaama nageenyatti kan barbaadu hojii dhuunfaatti akka seenuuf walii galamee itti dhufan. Nuu miti kan kana godhe dhaabbilee lamaan mootummaa fi abaa'ootu walii galee dhufe. Akkasimoo akkasiin achi turtan argaa turtan ifatti bara. Abiyyi hin dhayne Asmara Warqinaaf Lammaan hin dhayne. Sanirratti kaayee miti addi bilisummaa Oromoo Finfinnee gale. Gale. Erga galee booda raawwachiisuu irratti rakkoon isaan gidduutti uumame. Rakkoo kanaan uummanni keenya keessattuu kan Wallaggaa rakkoo hamaa keessa seene. Warri har'a kuma nu qe'ee kun bar rabbi sodaadha. Namni tokko achi gara galee ilaalaan ture nu gaafa nuti Wallagga dhaynu mootummaan hin jiru. Yeroo nuu qabaman. Namicha kanatu ulaarra dhaqee bulchaa godina ulaatti dhaqee harka qabee fidee dubbisu ture. Complete anarchy ture. Namni keenya ni saamama ni ajjeefama. Kana hin dhaqinaa nu gaafa deemu. Eega dubbadha jettanii dubbanna. Hin dhaqinaa gaafa naaf inni kaanee deemnu. Hin dhaqinaa hin duutanii hin jedhu. Duutii biyya wajjin hirriba uummata keenya hin dhiibnu jenneet itti murree hanga asoosaatti deemne. Uummata keenya hin dhaggeeffanne. Akkuma kanatti televizyinaan dabarsaa waliin mari'anne waan uummanni barbaadu. Uummata qofaa miti. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo ni dubbifne.
loltoota raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii oromiyaa ni dubbifne, bulchitoota ni dubbifne, manguddoota ni dubbifne, qeesota ni dubbifne, sheekota ni dubbifne. Dubbifnee hin dhiifne. Saba Oromoo qofaa miti asoosaa dhahinee sabaaf sablammoota dubbifne rakkoo amma matakkalitti uummata wal ficcisiiftu kana uummata bal'aa bakka pirezidaantiin naannichaa jirutti uummata sablammoota hunda walitti qabnee mari'achiifne. Waan agarre gabaasaan qopheessine bakka Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Biraanuu Juulaa, Daawud Ibsaa, Leencoo Lataa, Mararaa Guddinaan waan jiraate yaadadhu bakka namni kun hundi jirutti gabaasa dhiyeessine. Gabaasa dhiyeessine maal jenne haalli kun furamuu baannan rakkoo hamatu uummata keenya irra ga'uuf deema. Sabaaf sablammootaanis walitti buuna. Rakkoon kun furamuu qabaa. Furaa jenne bakka isaan jiranitti. Mari'atanii deebi'anii nu yaaman. Walii gallaa gabaawwan isin jettan kananii yaa. Gaafa kaan dubbii abbootii gadaatti kennanne jaan. Anni hin jiru gaafan fila yeroon filamu san. Abbootii gadaa haadhotii siinqee hayyootarraa akkasumas warra siyaasaarraa ummannii fi mootummaa fi abaaboo wal ta'anii kaayan nama 71 moo akkas. Achi keessatti hirmaate hojii dirqama nutti kenname hin raawwanne. Waraana kan gale galchine kanaaf hin dhiifne. Gabaasa hojii kana tokko tokkoon PowerPoint qopheessee ture piroojeektarii dhabdan malee tokko tokkoon qabna kana viidiyoo, oodiyoo, everyone of it mallattoo everyone of it ragaa isaa qabna jechuudha. Kanaaf nuti waan Oromoof Oromiyaaf ta'a jennee amanne dirqama uummanni nutti kenne ni raawwanne kan hin dandeenye immoo isiniifis hundaafuu gabaafne jechuudha. Oromiyaaf ta'a jenneet, Oromoof ta'a jenneet, saba kanaaf ta'a jenneet lubbuu teenya barsiifne. Lubbuu teenya osaa taatiif malee inni waan maal lafta hirree turte sun keessa ture. Boorana gaafa nan dhaqe waan yaalamaa ture. Waa meeqa keessa dabarree we tried our best. Sagaleen akaafee diddee diddiimatti. Sagal akaafneeti ta'uu dinnaan qabsoo haareetti paartiitti makamneetti deemne jechuudha. Kanaaf rabbi ijaa waan hin fakkaanne badiin fudhanne waan hin balleessin garuu ofirraa itti himna jechuudha. Dhimmi walloo gaafii keessaa dhufe jira. Dhimma Oromoota wallootiif dhimma Oromoota Oromiyaa bal'oo adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. They are at grave danger. Kanaaf sochii siyaasaa goonu keessatti akka Arsiitti goonu, Harargeetti goonu, Baaleetti goonu, Wallaggatti goonu, Wallotti sochoonu jechuun doongora guddaadha. Gatii guddaa nu kafalchiise yeroo darbe kana. Gatii guddaa. Painful gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wal hubachaa of eeggachaa deemuu barbaachisaa. Kan waan jaallatan irratti.